مو قاف سنة كل بيت كوني كديس ولا بديه فاني هذا ما نكياد سيارة سيتير تيرا وتكون قاف أنا متكون كي جزاء سيدي بيريس برا تراكون كي كان هبر راكون كي كان هبر جرس كاني جران سكين نيجران قلت كيسيران فني جران وانتير جرس كاني سنين موتو أيون موت كتيرتي Oh, ma turtanii? Turtanii yoo. Sen dhis maal gootu maaltu kee miti? Sena. Sena. Seera oo. Dhis goonni yeroo. Kuni madaabara luqeeti keessa jira dhis. Luqeetidha bokkuma. Sawu masloon. Luqee tokko noo. Sawa dallam. Ara naafannaati lafa. Luqeetu masloon. Ara ምንድን ንፋስ ነው? ንፋስ ነው እንደዚህ የሚያደርገው እንጂ አሸማ harka fuunee hordoftoonni kabajamtoonni yeroo isaan tuubi nagaa jirtu har'a kunoo Osheemaan wajjin kan argamu Osheemaan dhugaa waaqaa dhugaa dubbachuuf garuu Osheen baay'ina aarsee jira maaliif jennaani dhugaa baay'ina aarsee ta'eera kana dura bunii wajjin haala isaan itti wal lolanillee quba qabdanii dhugaa dubbachuuf haala ani keessa jiru jechaadha anatu beeka anaaf garaa kiyya beeka akkasitti jechaadha haadha manaa kiyya wajjin illee walitti nu naqee jechuun wanta takka wanta na shakkisu tokko illee hin qabu dhugaa rabbi maalti akkas na ilaalin dhugaa baay'ee aaree jiraan kanaaf jechaadha isinillee sumarraan hordoftoonni kan koo maaliifi gama kaaniin jaarsa fakkaatee jechaadha jaarsi kan mataan aarriti kan garaan aarriti mitechaa jechaadha akkasitti na kofalchiisaatiin ilka wal lakkoofne jechuudha maaliifi gama kaaniin artisaatiin wallolee ani isa araarsuu deemu yeroo isa araarsuu deemutti garana namoonni as deebi'ee dubbiin jaartitii yaa'illee akkasii wal dhabee har'a kunoo biddeen mana jirtu bunni mana jirtu kan buna mucayyoon nagaadhaan buna naa danfistee akkasitti ofirraa manni naa oo'u sun har'a hin jiru dhugaa rabbii kunoo har'a torbeedhaaf deema kanumatti immoo aansa jechaadha baay'isawee Osheen jaarsa fakkaata gama tokkoon kanan isin jedhe maaliif yeroo darbee agartan viidiyoo irratti mucayyoo kan badda jechaadha jaartii Saayidoo jechaadha haala inni ittiin barabbaree bakka ishiin jirtu saaqee wal araarsee akkasitti jechaadha nagaa buuse siigalte kanaaf jechaadha kan ofiitu hin beeku kanamaa sirreessuuf deemu isaan bakka wal araarste siigalee dhugaa hin kolfii wanta kofaltu hin qabdu Oshee baxaami rakkoo kan qabu sitti maan wallahi sitti bada dhaggeeffadhu so amma asirratti wanti isin naa hubattan jechaadha gama kaaniin bultii ofiillee diiggate ani wanta inni yaade rabbiin wal haa beeku gama kaaniin immoo achitti ijoollee wal araarse asirraan bultiin xiyyeella akkasii narraa diiggamte yookaan kiyya waliin araarse kiyyamaa waliin araarse wal araarsa turte garee Saayidootu. Okay, kabajamtoota fi daawwattoonni yeroo sanii akkuma inni isiniin jedhaa jiru kana na cinaa taa'ee wanni kun na arrabsaa jira sirriidha maaliifi har'a haasa'ullee hin barbaanne gidduma inni kaameraa na dura kaa'ee haasa'inaan jedhaa jira. Egaa kabajamtoota daawwattoonni keenya akkuma argaa jirtanii aayyuu ani immoo barbaadee ani baasetti miti isiidha kana daawwattee mootiyyuu akka ani jidduu jira ittiin Saayidoo faa akka maaliifi Saayidoon yoo isii argee akka nan dhiisuu ka mootii akka rifatee akka aaree waan wayinaan jenna akka wayinaan goone jettee keessan anatti misiraan danbililtee ani immoo mana isii itti dhaqee isheen immoo yoo itti jarri Saayidoon faa dhufan akkuma argaa jirtan viidiyoo irratti yoo itti jarri seenan indoo uffata uffattee luqeetii takkaayyuu harcee yookaan daqiiqaa maal jettanii akkas jedheeni jarri immoo ayi kuniin sosocho'aa mana jechuu ture nama arfaa jechuudha. Kana jechuun maaliif jechuudha akkuma naan jedhee namni seexaana ta'ee nama waliin lolchisu ani jaartii isaa illee waliin lolchisu tiyyaallee yoo ta'e ani si lolle akkuma naan lolte inni immoo seexaana godhee akka nama seexaana fakkeessa jiru tiyyaa waliin lolchiisite kaa wal lolchiisite kaa wal axxaraasita naan jedhaa jira. Ani immoo akkas hin goone yeroo san itti fakkaatte yeroo san illee naa wal loluu barbaade na fakkaate bara kana nama wal lolu bichaa argina. Aboon ammallee dhaggeeffadhu waan agartee. Aboon ishee waan agartee naaseen dhugaa waaqa. Dhaggeeffadhu dhugaa waaqa sitti maal dhaggeeffadhu. Ani waan inni haasa'ullee natti himi waan kanaaf waraabullee natti himi daa'imni ani waan arrabsuudhaaf kaameraa na fuuldura kaatee banateeti na arrabsaa jira. Kabajamtootaaf daawwattoonni kiyya maaliif sheexaanaa miti nama ilma namaati kan sheexaanaa kan malee kan nama wal lolchisu. Akkasii yaadu bar dubbii sheexanaa
dhibeedha wanta kana. Abboon jaartan wallol isin jedhe. Aboo jaartii yaa wallol hin jenne kan kaayetu maan araarfan hay. Bultii demaa diidan kolfiin. Yam malee bara wanni bidara fayyadu. Bara oshee karakkoo qabu si anamma dubbiin naa galte. Gaaffiif eegeen booda deebitanii sitti mi amma na dhaggeeffadha. Gabra koo qabee. Rakkoo qabda. Osoo bultii tante akkasitti rakkoo irra jirtu ana na tuffatteeti malee tuffii kan keeti malee maal gochuu osoo tante bultii hin sirreeffatiin dhayxee kun jaarsa taatee ofii kan keetii ishee jaarsa ta'uu homaa miti. Gartee beekaadha sun waan akka si galee ammallee akka nama guddaatitti yookaan yaadaa een sirnaan jettee yookaan jettu taate ana akkasitti deengada si bilbilee akkasii wal dhabnee naa bilbiltee akkasii wal dhabnee naan jennaani dhufee jaartii kan keetii wal araarsuudha gaafan deemutti akkatti saa taatee jaartiin kee mana jirtu akkasitti kan diriirtee akka nama du'ee jechaadha. Akkasitti dallantee kuni garaa si nyaannu sa'aatii keenya aarsa kafallee. Okay, anamu. Baay'ee jechuudha. Kanaaf jechaadha walumaa galatti jecha wanti sitti moonee jechaadha. Jara araarsitee miti. Kan keellee duuba deebiitu tiriit of godhi. Maal inni rakkoon kiyya jedhiitoo of gaafadhu hayi. Anoo bara atamma jaartiin ishee wal lolchiisa jirti. Viidiyoo kan keellee argeera viidiyoo kan keetti pilaalee jira. Lakka wal lolchiisan sababa keessanii isin jedhee bara araarsu isin araarsu eta dhumnu. Maali beektaa dubartoonni akkuma beekamu anama tiyya beektaa tiyya amma badii si qaban jenne badii isinlee ni qabdan illee qabu. Hundi keenya jidduu keenya lachuu badii garuu badii sanuu iyyuu balleesseera hojjettootaaf daawwattoonni kiyya ani osoo ta'ee xiqqas ta'ee guddas ta'ee nama wal lolchiisu hin barbaadu namuu nama walumatti alaarsuu barbaadu. Sababni isaas maaliif amma ayyulleen argamte ayyullee kun akkuma kaleessa agartan san argamte. Biyya wal lolchisiiftee wal cifu. Namoonni dura immoo indoomni dura buna illee si hojii baddi jennee shakkilee turreeyyuu buna illee immoo hin banne. Magaalaa madamaa ajab kiyyaaf deemee maamaa jettee garuu anillee kun dhingatti baadiyyaa sabsiiti baadiyyaa deemee achi deebi'ee akka carraa ta'ee immoo anillee kaasa iddoo kanaa fi ayyuun jidduu natti bilbilaan isa iddoo fi ayyuu fa'aa jidduu itti yoonni jedhee jidduu waa'ee kiyyaaf kiyyaa haadha mana kiyyaatti dhiisee iyyuu jidduun immoo ani kunoo ayyuu fi isa iddoo jidduutti mubaarak fa'aa anwaar fa'aa ta'anii mana dhufanii daraaramanii amma kunoo jarri jidduun tabunee an dagadhe yommu tamana kiyya dhaggeeffadha dagadhe jedhadhaa isin gudii hanqinna isaa bicha isuma naalaa isin kabajamtoonni fi hordoftoonni kan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechaadha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dhugaan ilma rabbiiti. Sababni isaas namatu nama walitti araasa malee abbaan akkasumara bara ta'uu fi tanaaf akkasumara hin cinqamullee uumaa akka waa fiduu hin dandeenye jaarsi ofiif dubbii fixatu so jaarsummas ka beeku ta'e so dubbillee ka beeku ta'e so dandeettis ka qabaatu ta'e maaliif namaa fixaa anis kiyya kanaaf jedhee dinarratti qabuudhaa fi dubbii balleessi naan jedhaa jira inni akkasatti kabajattoota daawwattoonni yeroo san hundi keessan ogamuun akka kanaa hubachuu qabdanii maal jechuu barbaade an dubbii isa tofaanii qaba dubbii na walichisiisu jennaan harkaa fudhadhe malee ani sayxaana miti kan nama walichisiisu ani nama yoo danda'e walitti araasa malee nama walichisiisu abbaati kanarratti naannumaan beeku. Hayyee egaa akkasuma jettee jechaadha akkasitti daandiitti naa deebite ulfaadhu guddaa galatoomne garuu wantiin ammallee jala sararessitti mu jechaadha. Si'achi wanti ati gochuu qabdu maalidha? Maalan gochuu qabaa jettee egaa daandiitti deebite asitti jechaadha ani wanta sitti kanaa qolillee hin qabu garuu akka hiriyummaa tokkootitti wantiin akka hapheetti qabattee gartee imaana taasisti haa qabatu hin jiru maalidha? Anis kunoo har'a torban ta'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Haadha manaa koo wajjin wal dhabee manni akkuma reefsin hin jedhe manni qorra natti ati saaqa itti hima. Dubbii jechuun waan qalbii miti. Hundumattuuni silaa ormaa wal araarsaa jira. Ani tokkoffaa isaatu bunii isaalleen ofumatti fudhatee sossobatee jaarsa akkasitti ergatee haga har'aa kun nu waliin aaramne kan gandaara walii gakkaatta obboleessoo kee tanallee jabeeffadhumeeyin ana wanti siin jedhu asumarraan jechaadha imaanaa akka imaanaatti haa qabatu. Kabajamtoonni fi hordoftoonni koo jechaadha baay'ee waan haarawaa gamanumaan Sayidoodhaa fi Ayyuun dhugaa waaqaa baay'ee kan nama gammachiisu waltii deebi'anii wal argatanii jiru kan jedhu ka addis zeenaadha. Kanaaf isinillee asumarraan baga gammaddanii baga wajjumaan gammanne isiniin jedha. Sayidoodhaa fi jaartiin isaatillee waltii deebi'anii kunoo har'a dhugaa gammachuu guddaadha. Bakka saapiraayisii ajaa'ibaa tureeyyuu viidiyoo argaa jirtan isinillee jedheen amanaa. Gamanumaan teenyallee rabbiin kanumaan rizqii akka isaanii tana rabbiin nuuf haa buusus jedha. Kan osheellee akkasumatti wal fakkaataadha. Baay'ee teenyallee dubbiin akkasitti wal nu harkaa burqitee wal dhaggeeffachuun akkasitti
addaan nama fuffuuti waan taateef hundumattuu waaqayyo isinaaf okkolchuun hin jedhaa sumarraani. Immoo gaafsanna kolfi beekta. Wanni qiddiste wal dhabdee fi gaafa ani haadha mana kiyyaatiin si aras jettee dhuftee raawwattee akkwaan gaafa sanatti kolfite. Jaza si deebiinis. Barate rakkoon kee kanaa bara. Rakkoon kee kanaa bara. Ani isin wal araarsuudhaaf obboleessu baay'ee rifadhee iddoo afinatti bilbiltee jechaadha akka dubartiin wal dhabne yeroo naan jettu baay'ee rifadhee. Hundumattuu qaama buni darbe amma garuu si'achi wanta sitti mu'an jechaadha. Atillee jaartee hanteetiin aboo du'aayee firaa goona. Du'aayee goona. Du'aayee goona. Du'aayee goona. Du'aayee goona yeroo kaachaa. Faayidoon du'aayee goona. Gamanumaan teenyallee asuma keessatti nu baataatu siin jedha aboo galatooma. Gammachuu hunda kennaa haa ta'u siin jedha. Egaa akkuma beekamu ayyuun beektaa yeroo dheeraa namoonni waa hedduu asanii maal irratti waa hedduu dubbatanii turanis waa hedduus shakkanii turanis waa hedduus immoo ilaalcha adda addaa kennanii turanis namoonni xiqqas ta'e guddas ta'e namni yaada baatiin hin jiru waa'ee ayyuuf iddoo kanarratti gamanumaan immoo tuyyu sirriidha namni qalbiin namaatu waa hedduu yaadu beekta qalbiin inni namaa kuni waan baddaa jiru laga si barbaachisa waan laga jiru baddaa si barbaachisa waan immoo tuyyu hin jirre hin jireettee fa'a sitti mul'isa kana jechuun maali yaada qalbiiti wanna yaaddu wani sammun gayyaatu namoonni tokko maal jedhanii ayyuun immoo duraayyuu Sa'iidoo jala kan baddee fi mallaqaatti dhiyaatte malee jaalatti hin jedhanii akkasuma immoo tuyyuu tokko tokkumaa wanni kabirallee maal jedhanii ayyuun hin banneeyyuu jedhan ayyuun sobatu waatte namni kan namni kijiba waan hin bahin tokko warri akkamatti callisu waga amma amma kana jechuun kii maal jechuun waan baddaa jiru laga barbaadanii waan laga jiru baddaa barbaadanii tokkommoo waan hin jirre ni jira jedhanii hin cinqan tokkommoo ma jiru kanaayyuu shakkii horii godhan qalbii akka qalbiin isaa itti yaaddatee ilmi namaa kana beekta kana jechuun kiyya amma egaa ayyuuleen argamtee rabbi yoo jedhee bunii fi jaartii haadha mana keessatti Indi bijinni anna nama tille du'aayee goona Sa'iidoo du'aayee goone kan fakkaate gamanumaan immoo hawaasni odeessi illee barsi hordofanii illee du'aayee nu haa godhani anis jidduu kana ka ayyuutti Sa'iidoo saniin bizii ta'e malee wanni miti akka baadiyyaarraa deebi'an ayyuu na bilbilan immoo Sa'iidoo fi ayyuu fa'aa akka Sa'iidoo illee waan araba tureef waan immoo dallan isaa kan argee fi anuyyaa mugunee beekta baay'ina keessa nu dallanee jira karaan keessa na argee jira taman argee mana keetii mana tokkoffaa aboo meena dhiisan kan garaa beeka jedhani tokkoffaa Diwan akriba ulkaatiin ciree bareedduu iji dura si qopheessanii kan qophee kan utuun kaatee harka dhiqattee furan gedhattee amma gaa'oo birrii qaban ala baatee nyaattee yookaan immoo kana jechuun aara wayii dhagahee bire Sa'iidoon illee dura sana aara waan qabuuf kanaaf gaafsan yookaan itti fakkeetiin kanatti na bilbiltee ani isii fi ani waliin taanee manatti inni akkuma fiidiyoo irratti argaa kana. Hordoftoonni koo asumarraanii du'aayii akka nu guutanii dhugaa waaqaa. Du'aayii nu godhaa isin jedha. Okay, akkuma sani ayyuu saniif na yaamtee jidduun immoo anillee ayyuu wajjin ta'ee viidiyoo hundaa'uun waraabnee kaameraa jalaa dhufsinee Sa'iidoon akka kuuseen kaameraa harka dhagee beekta. Dura firaakii gochuun dhugsinee kaameraa jiroo waan jedhee dhokkooseen kana jechuun yuutuubar kaa firaakii gochuun ni jettu beektu. Aboo dheeraa yaatu biyya tokko dura argi jettuun agartee yaada. Agartee jedhee yaada jechuudha. Kana jechuun kabajamtoota daawwattoonni kiyyaa nutillee akkasuma rabbi nu haa godhu kun jira kan waan nu haa godhu tokko nama wayii waliif ni koo dardara nama kan akkas rabbi riisiisen nu haa buusu hundumattuun akkuma osheen jedhee asumarraan akka du'aayii nuuf gootan walumaa galatti jechaadha qabuun illee kannaa fi kan kutis asumarraan jechaadha akka du'aayii naaf gootan haati manaa keenya kun lachuu deemte nu lamaan kun akkanatti wal geennee mari'achaa jirra dhugaa waaqa asumarraan akka du'aayii nuuf gootan abdii isin irraa qaba dhugaa waaqa walumaa galatti jechaadha gammachuu Sa'iidoo fi haadha manaa isaa nu illee gammaduu qabnaa asumarraani kan ammoo viidiyoo kanallee immoo walumaan daawwannaa viidiyoo kana wajjin daawwannee jechaadha walitti deebina dhugaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoonni keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keenya isin biraa jiraatu isiniin jecha har'a akkuma argaa jirtanii anaa fi ayyuu toliin argamaa jirra. Har'a mana ayyuutti argamaa jirra. Ayyuun akkuma beekamu baddee turte maaf baddes kama waliin nutti himte ta'a. Gamanumaan gara ayyuu isin dabarsa. Tole akkam jirtu hordoftoota daawwattoota keenya akkuma beekamutti gaafa sargii kootii beeloo koo baafadhee galgala sanumaan badee erga badee guyyaa lama na ta'eera har'a deebi'ee Sa'iidoo sarpiraayiz gochuuf gara manaa deebi'een jira maatiin koos hin beeka
siistari biran okadhee ture. Sababiin badeefillee harka kafalachuuf isallee wabiillee jechuudha. Maal akka jedhan dhaga'uuf akkam akka ta'an dhaga'uu fi wabiin Saidoon akkuma beektanitti na barbaadaa jira. Saidoon na barbaadaa jira. Anis erga badee guyyaa 2 guuteera. Isatti bilbilee furtuun isaa harka jira. Mana bannee kinoota akkanatti buna qoqopheessinee sarpiraayiz gochuuf eegaa jirra jechuudha. Bakka furtuu sammaa dubbattee amma idaana gosuuf yanallee wajji harka keessa qabaanaan jedhaniif. Ani gaafan deemee furtuun na harka hin jiru. Saidoon isatti kennaa Hoseenillee isaa yookaan Saidoodha. Saniif. Okay, akkuma beekamu anis baduu isii guyyaa baddunatti nimne kama badde agarree amma mootii argamuu isii anatu dura arge. Saidoo fi wabiillee quban qaban. Duraan dursitee natti bilbiltee sababni anallee naa bilbiltee qulfi maaf ni jedhee ulaan irraa banee na fakkaate. Kanaaf asirratti mootii amma kun qophooyee Saidoo faa wabii faa eegaa jirra. Haala kanaan shaashaa jennee mana urgeessitee isillee kun ayyulleen mana babbareechitee eegaa jirti. Jara waamee jira. Wabii fi obboleessa idillee waamee jira. Na warfaa illee jechuun jara dhufaa jiranii. Akka dingata isa idillee hojii dhufuu danda'a. Yoo dhufe immoo maama jalaa badda jedhee dullallee si kaasuu danda'an keessan jiru maal jettan. Asuman ta'ee egaa. Asumatti. Ni maal akka jiru inni ilaala. Onnee kami. Asumatti ta'ee. Inni kophaa waraasee nuti gadi. Maal akka fidu ilaala. Asuman ta'ee egaa. Hayyee akka argaa jirtan kana onnee guutuudhaan fuul gootee kanama wanti eegaa jirti ayyuuni. Kabajamtoota daawwattoonni keenya inni illee wayita dhufe waan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jarlachinu yookaan aara qaban na fakkaate anuyyuu aaree ture hojisiin dhuftee bara qolfii akkanaaf naamni naan jettu garuu sima ayyuudha moo nama biraati jennaan ana ayyuudha naan jettee turte iyyuu dhugaayyuu natti hin fakkaanne egaa ijaa wal agarree bakka isin jirtutti bakka isin naabilitti. Ayyee gaman kaa walitti deebinee jirra kabajamtoonni fi hordoftoonni kan koo dhugaa waaqaa dhugaa dubbachuuf kun viidiyoo akkuma agarree sanitti jechaadha viidiyoo ilaallee kan deebine kan agartanii miti diree so osheen agartanii miti kan sobe achirratti jaarsa guddaa ta'e akkasitti zanaa tsadaa jedhee jechaadha kun akkasitti wadharaarsee mana isaaniitti bun godhee kun akkasitti mucayyoon ofirraa buna dabsistee akkasitti mana ho'istee saapiraayiz gootee Saidoo akkasitti eegdee keenyallee kun akkasumatti rabbiin nuuf raamata nuuf haa godhu isiniin jenna asumarraan dhugaa waaqa du'aayii jabduu akka nu gootan asumarraan nuuf golchaa isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoonni keenya gaman immoo yeroo isaan illee laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagachuun asiin jecha bira dhaabattanii fi nutis waan keessanii nutillee immoo akka haadha mana keenyaa miidhagduu gullukkoo fandishaa rabbii dafee nu deebisu akkuma ayyuu kanatti ayyuu shaashaa gootee buna kan chee Saidoo kanatti eebi kanatti nutis biyya tokko nutti maayis jenna. Akkas dubbiin biyya waaqni jedhe taatee hunduu beekta. Biyya waaqni jedhe taatee hunduu. Kanaafuu qabatumaan immoo viidiyoo kana laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagachuun asiin jedhu namni keessatti. Nallee akka jirti kabajamtoota fi daawwattoonni keenya immoo arra eenyuun akkatti babbareechitee mana babbareechitee waa hunda akkatti qulqulleessitee eegaa jirtu yoo jettanii abbaa mana isiitiif si eegaa jirti eenyu yoo jettan SBA Baba Said abbaa daamatu gaaka anillee arra ayyoo hojii ta'eetiin dingata anallee kana yaamatteef dho'isaadhaan yoo akka dingata jedhan reeban guutuutillee wanarraa kan dhoguu dadhabdus taatee cinaa tokko na gargaarta kan jedhu na yaamatte anallee yookaan wajjin reeban ta'ee gamanumaan kabajamtoota fi daawwattoonni keenya isin beeksifadhaanii egaa ka arra garuu lapheen keellee nadhataa jira. Akka dingata jar loluun isaanii naafu hundinuu aara qaban na fakkaate jara qofaa miti anummaan mataan iyyaayyuu aara qaba. Ka kaameramaan illee gamanumaan ana akka dingata gara kaameraa kaas fiigan ta'e an kaameraatti darbe ulaa banadhee alatti illee fiiguun kiyya naafu ayyuu akkasuma beekadhaan keessa hin jiru gamanumaan yoo jarri kun siree billee akkasumatti oshetu na wajjin ta'ee na reebsiisa akka hin jenne yoo dandeette jalaa fiiguu kiyya agarte. Gaagaam jarri as ga'u ka'anii jarras ga'anii jiran seenanii jiran giftii keessa jiran dhufanii jiran waan ta'eef jarras ga'anii isin immoo ayyuun immoo dhukattee jirti. Maa turtanii? Turtanii yoo. Seenis maal gootu maal tokkee miti. Seena. Yang bunda mana? Seena oo. Dhiisi goonni yeroo. Kuni madaabara luqeeti keessa jiranis. Madabara. Luqeeti dha booma. Sawu masloon. Mangkat siapa? Luqee tokko noo. Sawa dallam. Ara sawa dallam manna. Enam pecah. Ara naafannaa ti lafa. Betul. Luqeetu noo. Enggak kesal kok.
ኧረ ምንድን ንፋስ ነው? አዎ እሺ ምን ያስከነው? ንፋስ ነው እንደዚህ የሚያደርገው እንጂ ቅልኝ ሰሰችው ሳጅለና ግቡ ነበር ካሜራ ዘጋለ ፕራንክ ያደረገ ነው ካሜራ ወይኔ ምራው ዩቲዩበር ለማ ዩቲዩበር ፕራንክ ጎቹ እንደንዳኒ ለማንኛውም ፕራንክ ሆናችኋል ታ ሰርፕራይዝ ጉዳ ቀደናራ እሲን ሰዲኑ ተቆ ከሰን በያንዳንዳችሁ ተው አራ ተው አናዋር ተው እንዴ ተው ምንድነው እስኪ ነው እንዴ ከኔ ወጣችሁ ጣፋጭ ነው ብላችሁ አረ በጣም ነው የምትገርሙት አይዬ ተነሽ እናንተ ብቻ ናችሁ እንዴ ሰውን ፕራንክ ታረጋችሁ? አረ በሰራዝ ያው ሁላ ደግስ ታረጋችሁ ያው ሁላ ወጭቶ ይሄ እነዚህ አይነት ተሳፍረኛለሽ ምን ብዬ ልናገር ለቤተሰብራችሁ ጨንቆኝ አንተ እኔ ፕራንክ ስትሰራኝ ያሳፍረኝ የለን አይደለም ያ ማለት ሰራችሁ የነበረው እኔ ምን ማለት ነው አንተ ምን በይን